Yesu karaa sunnaa nabii nu haa hordofsiisu zambii keenya hunda rabbiin nu badheessu jaraa addunyaa irratti bu'aa gaarii buusu. Maanuuf akennu wajjibbaa rabbiin nu keessaa dhabama haa godhu inshaallah rabbi jaalala nuuf kennee jennaan bakka jiru hundattiyyuu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Faaximaa Sheekh Umariin Jaama ana araddaa burqaa jaalalaa nama ibsaa Shariif Jaaniin hargeessatti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashamaa argafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Faayaa Oromoo jalatti warra argamtan hundumti keessaniyyuu bakka jirtanitti nageenyi koo isinaa qaqqabu. Warri nan beekne Suusiyee Zeenuutubiin jedhama. Egaa hadha maaltu mana Faayaa Oromoo si fide yoo jettanii Faayaa Oromoo dhiyeenya kana moonitaayizii taatee jirti. Maashaallah tabaarakallah baga rabbiin si gammachiise baga walumaan gammanne. Maaliif kiroomii keessaa bahuun baay'ee nama gammachiisa. Irrubatti dhabdeettaa itti dadhabdeetta waan ta'eef baga rabbi kanaan si ga'e kana caalaatti illee bakka guddaa geessee rabbi nu haa gammachiisu hunduma keenya jechuudha. Egaa obboloota kan koo warreen si faana turanii si gargaaraa turanii silkii jalaa gubanii itti siif bananii siif sheer godhanii komanti siif godhaa turanillee ulfaatanuu nuufa jiraatanuu umurii nuufa dheeratanuu bakkuma jiranitti. Egaa ammas akkuma kanallee walgatuutu hin ta'in moonii ta'aniiru jedhanii walgatuutu hin taane akka wal qabatanii waliif laaluu waliif sheer gochuun itti hafuufuun isiniin jedhaa ilmaan Oromoo bakka jirru akka wal beennu qofaanitu hin ta'e warra beennus warra hin beennes rabbiif jecha wal guddisuu rabbumatu jaallata waan ta'eef rabbiin nu hundayyuu chaanaalii keenya guddisee nama waan gaggaarii irratti hojjetee walis fayyadu rabbi nu haa taasisu. Maaliif namni tokko kophaa yoo milkaa'es kophaa isaa miti kan inni itti fayyadamu waan ta'eef nama hundayyuu hin fayyada waan ta'eef jechuudha. Harka wal qabannee jajjabaannee irratti hojjennee waliif laallee waliif sheerii gochuun nu hundaafiyyuu akkuma kan ofiitti laalleetu malee akka kan nama sana qofatti ilaaluu osoo hin taane hundumti keenya kan kooti jennee gisee namni viidiyoo gadi dhiisee waliif laallee waliif sheerii gochuun itti kaffalamu waan ta'eef sheerii yoo waliif goonee waa tokko miidhaan qabu. Faayidaa malee jechuudha. Kanaaf bakkuma jirru jiraannee walaa jajjabeessinuun isiniin jedhaa obboleettii keenya Faayaamoo baga rabbiin kiroomii keessa buluu jalaa si baasee asiin si ga'ee rabbiin bakka guddaan si ga'ee nu haa gammachiisu. Gammachuu walii ga'a akkuma beekamu ga'a wal bira jiraannee bakka tokko jiraannee aflaa walii gochuu dhabnus bakkuma teenyee immoo waliif gammachuu keenya akkanatti walii ibsuun keenya itti hafuufuun isiniin jedhaa obbolootan koo. Egaa hundumti keenya iyyuu warra sichisaatii guddatus rabbi dafee isiniif haguutu rabbiin bakka guddaadhaan isin haa ga'u walgatuutu hin taane ammas warri lama sadii qabdanu sekii itti waliif banaa warra dhiibiirra jiru ilaalaa itti banaafin isiniin jedhaa ijoolleen tokko kophaa jaraa wallaalaa isin nama zansiisaa kophaa jaraa kan liibii banatanii isaatii gutaaran jiru waan ta'aniif. Egaa akkuma itti fufnee wal guddifannee bakka guddaa keenya waliif gammannu rabbi nu haa taasisu hunduma keenya iyyuu bakka jirru jiraannee jechuudha. Egaa gammachuu dhabnus haaluma kanaan gammachuu keenya qooddachuudhumaaf malee maaltu nama gammachiisa jechuun keessanii nafu. Egaa rabbiin immoo saba keenya kan dhumaa jirus kan akka kanatti rakkinaan imimmaan jira haati keenya abbaan keenya duruuffataa jiru kun imimmaan kun gaha jedhee rabbiin nurraa qabu. Imimmaan jaraa kana rabbiin irraa nuuf qoorsu ilmaan jaraa kan akka kanatti bakkeetti beeloftee dheebottee dhumaa jirtu sana rabbiin ilmaa ijoollee ilma xixiqqoo sana laalee jechuudha daa'imman karaa irratti kukkuftee jirtu sana laalee kanaadhaaf abbaan irraa du'an sana laalee gahaa jedhee rabbiin balaa kana nurraa hadhaa bu'asumaanii rabbiin biyya keenya nagaa nuuf taasisu rabbiin jaalala nuuf kennu rabbi tokkummaa nuuf kennu wajjibbaa rabbiin nu keessaa dhabama haa godhu inshaallah rabbi jaalala nuuf kennu. Egaa rabbiin gahaa jedhee balaa kana nurraa dhaabee biyya keenya nagaa nuuf taasisee nullee bakka jirrutti hojii nutti yoo jabaate hojii keenya rabbi nuuf laaffisu obboloota kan koo kushinaa wadaamee keessa jirtan nullee rabbiin kushinaa kana keessaa nu haa baasu isiniin jedhaa jajjabaadhaa abdii kutinaaf fuulduratti rabbiin nama bakka guddaa ga'ee wal jabeessu nu haa taasisu nu hundayyuu bakka jirrutti rabbiin nu haa eegu. Rabbi nu gargaaree immoo bakka guddaa geenyes nama wal dagatu tun ta'ini nama wajjin milkoofne jedhee galataa walii himu rabbi nu haa taasisuun isiniin jedhaa yuutuubii kanarratti nama baay'eedhaanis wal barraa obbolaa waliitii miti jechuudha wallaalaazim yuutuubii irraa birrii qofa osoo hin taane jaalalliilleen argama jechuudha obbolaa babbareedduutu argama waan ta'eef yuutuubii kanarrattis ta'ee sooshaal miidiyaa akkuma namni itti fayyadamedha waan gaarii itti fayyadamna waan gaariitu argama. Egaa rabbiin obboloota keenya hundumayyuu nama wal jaallatee wajjin guddatee wajjin milkaa'ee
gammadu nu haa taasisu, umurii nu haa dheeressu, bakka jirtanitti nageenyi Rabbii. Kudha takka humni kudha liqiidha. Humni takka immoo ka'isiin firraa kannattuudha. Nuuf liqeessite namni gartee an amaneetiin kan na jette isiin Ustaad Abu Mu'aazii. Ustaad Abu Mu'aaziis yoon an du'e Aliyyii jira. Yoo Aliyyii du'e Hamzaa jira jechuudhaan asirratti nu dubbatanii jiran. Uumaa takka wanni takka sodaatin inshaallah malee keessatti deebi'a. Madam, yoo atis jidduu tanatti deemte beeke, yoo deemte maalinni kee fira keetiin namni jechuun hin deemu. Maalinni deemu gara takka sadaqa. Yoo ati kan deemu taate maatii ta'e ilmaan kee garas deema. Yoo nan deemu taate silaa numa fudhatta. Yoo gartee jidduu kana inshallah sanu numa jenne malee namni hin niyyata. Rasuulin sallallahu alaihi wasallam hajjii baratti jedhu soomana gaafa gartee ashuuraa sanniin soomla hin ishtu. Amma tetti aan yoon dhufeeniin soomana jeeti hin du'e. Achirraa soomanu jira. Sanif inshallah kasi abshiru ya rabbi umri do adere so du atara jalam bisi baru hakikati bar nuga sila yo ayude namni sirratti sunjiru abba ya fi mati ki berdera haji ni fide ko kaman sala hafani sesiri doa darba makan ke kanuma hawiye nyiti magan ki ya hawa kinawi konjo Allahu akbar konjo ya bani ya makan konjo akakayu ki yamu ajikati konjo abbo rabbin konjo jannata konjoni rabbin subhanahu wa ta'ala jannata bareda san rabbi siyadalchisu abba keti fi atille تن حجي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك جتي ولين توافت بين الصفا والمروة في كعبة ولين توافت منها في عرفة ولين دبتا رب سبحانه وتعالى بركنا بريتي توسيها أرجس إن شاء الله تعالى بر ومن كنت تنا تن حجي أباك جوتو أتيس جوتو هذا تيتي فروتن كده جوتو رب سياقولو ربي كبين خيخنا تجدد خيسياق والله ربي جتني لكيفتي نو أمانتين نو كنتي والهم بينو الله تكامتي وبلو إسلامتي وبلو سباتي تيتي فونكي غرتي هرمي المجال ركعتو خانا راغرتي دفتي خنتي ربين دچا سياكو بليتيتو كابينو كون غرتي دكوبا غرتي بكسلاله تجو دس جرسرا قل كل صدقانتي توني ربي دچا سيفا كنو ربي سرها حاجالتو ربي بكجي بيسني سياتيسو نغادي غرتي مادام جل ربي سباسي مادام حواس كنا ربي سياغو بليتيتو ان شاء الله تعالى غرتي تنما دليدو ميزي تسي دلغ ربي سبحانه وتعالى سياغو ربي جه سيناجرو غرتي ابو هدوس ranyate mana hida dadda cancer ranyate ifaddo akhirat rabbi sanongeysin san irran faddo garte ganda akhirat sil dabarte irra dabri fi sadaqat ni geddu sanille abo garte khuma qurata kanu kanite abo ummat asharul mubashara qurata kani wajhi rabbi jannat isa kaysa rabbi siyadabu abo fatima bint muhammad wadin hafsa wadin sumayya wadin khadija wadin garte hada nabiyullah isa alayhi salam maryam bint imran fi jarati fir'aun wadin jannat isa taqanani rabbi siyaguru hiriyati وجين قرتين ما تيتي وجين جنة الفردوس جنة الخلد غيستي والله يدعو إلى دار السلام جرى ربي عندنا قاسن سياجيسو ربي سياجم متشيسو هنكب يدجرو الدنيا رجلات ربي سياجم متشيسو وندخل نيا سناجم متشيسو ورينو نيجت تنخليك أي سوديم تن قل ميتنا بكان كينيت تن وندخل سنونيات يسن قل ما نسني أجو جرى كينيا أبو ربي سن الرها جالة أمري تيسن قرتي بركة سنيات قولو رسول صلى الله عليه وسلم من تانو عمره واسن عملو جن أمري تيسن ديراتي وجين تيسني سياديرات بو umrin teessan dheerattee hojiin fokkottu wajjin dheeraatini aboo rabbina kun mana gartee ifaa gartee ruumii teessan kana isinii ibsetti jannata keessatti isiniifaa ibsu gartee siraata irratti rabbi subhaanahu wa ta'ala isiniifaa ibsu qabrii dukkanoytu sanis aboo dukkanaati wallahi namni tirqatti nama qabsiisu hin jiru salaata kana nama ibsa yaa rabbi salaata nurraa qeebali yaa rabbi nu ibsi yaa rabbi hin dandeessa yaa rabbi salaata nurraa qeebali yaa rabbi salaata nurraa qeebali warra salaata haafizu ala salawaati jedhu warra salaata tiifatu gartee rasuula sala warqa umarraa kiina warra jamaa hojii salaatu ربي سنقول بيجو مجرد نتي خجرتي سيتزي نتي جباته كبرم سيتي جباته خقران نتي جباته الدو سلاجر هذا تيجي آخر ده تعرض دكوبا بدكوبا فروت دكوبا ربي عافيو خقران نتي جباته ربي سني فعلا في سجرا كينيا أبو خطوبة توبة أمانة ربي ما ربي تيسي كبنجرا ولين دقي فنيكاني ولتني بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاطمة شيخ مريم جامع أرد وأنا ددر برباج أرد برباج على الله
nama ibsaa shariif jaaniin hargeessatti osoo makiinaa dhiqu jiru wal lolanii ijoollee Somaaliiti lubbuun harka baate. Yaa ilmaan kiyya yaa ilmaan Oromoodhaa bakka jirtanii lubbuun haa bitaadhaan isiniin jahu jira. Akkanaan isiniin jahu jira yaa ilmaan Oromoodhaa yaa ilmaan kiyya dharra lubbuun haa baasaadhaan isiniin jahu jira kunoo guyyaalleen kunoo itti murteessan sabti boruu tana itti murteessee naan jedhanii lubbuun haa bitaadhaa arraan tana jeetiin isinit dubbachuu jira yaa ilmaan Oromoodhaa. Boleessa ko hundi keenya iyyuu haadha irraa dhalanne qabna. Haadha keenya ilaallee haadha mataa gadi qabamee ilmoo isiitii jettee mataan gombifamee jiru kana rabbumaa jennee waan dandeenyuun haa gargaarru. Warri gargaaruu feetanii garee waatsaappii ijaaramee jira feesbuukii warra dhattanii ilaaluu dandeessu. Ammas immoo kunoo laayivii guyyaatti seenaa jirra. Kottaa waadaa galaa uummata fuulduratti akkaawuntii fudhaa keessaan nan gaafatina. Maallaqni sababii haadha keenya kana ilmoo baraaruutiif anatti ergamu tokko hin jiru. Anatti wanti isin ergitan tokko hin jiru yoo waraqaatti hin galchitan natti ergitan malee maallaqni daayirektii akkaawuntii haadhaaf abbaa baname irratti ergama. Rabbii jedhaa kottaa du'iitti sheer godha. Umri dargaggummaa kan biyyaaf qabeenya biyyoota ambaasee kuleetaan eeteenya silaa kun abbaarraa dhaadhamu qabeenyaan rakkoof rakkisaan hallisaan geenyaan dabarin alchisuuf teenya dhala keenya akkitaane akkasii akkam ta'u teenya furmaatanuu kenniyaa ilaahii keenya keenuun jedhimee bulee lafa keenya dhiiraa dubartii keenya hiree gotaan saamutanne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne ammas